Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune kam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofuma Raappi bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabaja isin haadha qabeechaa har'aas barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Barnoota har'aa keessatti qabadhee kan isiniif dhufe gaafii namoota baay'ee kan ta'ee fi yeroo baay'ee namoonni kan nagaafachaa jiran maalidha? Mallattoo kana jechuudha. Mallattoo amma asirratti argattan isinitti mul'atti jedhee yaada dhaggeeffattoota kan koo asirra dhiyeessee isinitti agarsiisaa jiru kana mallattoon magariisni kun bilbila keessan irratti yeroo ammaa kana dhufaa jira. Mallattoon kun kan dhufaa jiru namoota bilbila keessan haaromsite yookaan update gootanidha. Bilbila keessan akkamitti haaromsuu akka dandeessan boodarra isinitti agarsiisa. Garuu mallattoon kun namoonni bilbilli keessan update ta'e yookaan haarawaa ta'e jechuudha. Update gootan haaromsiiftanii mallattoon kun dhufaa jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bifa sadiin dhufa. Tokkoffaa isa amma asirratti argatanii amma fakkeenyaaf viidiyoo waraabaa waan jiruuf mallattoon kun ifee jira. Mallattoon kun mallattoo kaameraati jechuudha. Mallattoon kaameraa kun gosa sadiin dhufa. Tokkoffaa isa kanaadha. Lammaffaa immoo asirratti ilaala. Bifa kanaanis isiniif dhufa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaanillee bifa magariisa ta'e bifa kaameraatiin illee haala asirratti argattan kanaan isiniif dhufa. Wanti kun maaliif bilbila keessan irratti dhufe kan jedhu har'a bal'inaan ni ilaalla. Wanti kun immoo bilbila keessan irratti ifaa yoo jiraate maaltu isin mudate? Wanti kun kan ifuuf yoo maal ta'edha kan jedhu viidiyoo gabaabduu kana keessatti ni ilaalla. Ani mo'eedha chaanaala kan koo Soofuma Raappi irraa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Mallattoo notificationis all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiisu nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa like share gochuudhaan eegalaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo wanti kun kan ifu yookaan akkuma asirratti argattan bilbila keessan irratti kaameratti yookaan immoo sagaleedhaan reekardii gochaa jiraatan qofaadha jechuudha. Wanti kun garuu kan dhufu bilbila nama update godhe yookaan bilbila isaa haaromsatee qofa irratti dhufa. Akkamitti haaromsachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa wanti kun yeroo hunda kan ifu yoo ta'e dhaggeeffattoota kan koo sagalee bilbila keessaniitti yookaan kaameraa bilbila keessaniitti osoo isinitti fayyadamaa hin jirre yoo wanti kun asirratti kan isinitti dhufu ta'e bilbilli keessan yookaan kaameraan bilbila keessanii namaan to'atamee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo yeroo hunda bilbila keessanitti fayyadamtanii kaameraadhaan wanta adda addaa waraabaa yoo hin jiraatin yookaan immoo sagalee waraabaa yoo hin jiraatin wanti kun immoo osoo isin Facebookitti wanta adda addaatti fayyadamtan jechuudha. Osoo kaameraadhaan wanta wal qabate osoo hin hojjetin wanti kun asirratti ifti taanaan yeroo hunda kaameraan bilbila keessanii to'atamee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo yeroo itti aanutti kaameraan bilbila keessanii akka hin to'atamne yookaan namaan akka hack hin taane namaan akka hin xalafamne akkaataa ittiin gochuu dandeessanii fi kaameraa bilbila keessanii heeyyama keessaniin ala namni kamiyyuu akka hin xalafnee fi heeyyama keessaniin ala namni kamiyyuu akka itti fayyadamne akkaataa ittiin godhuu dandeessan yeroo itti aanutti isinitti qabadhee isiniif dhufa. Garuu hadha wanti guddaan ani isiniif qabadhee dhufu wanti kun yeroo isin kaameraa fayyadamtan qofa yookaan sagaleedhaan yeroo viidiyoo sagalee namaa ergitan wanti kun ni ifa jechuudha. Kaameraadhaan wanta wal qabate yookaan sagalee audioodhaan kan jennu sagaleedhaan wanta wal qabate yeroo namaaf ergitan sagalee namaaf ergitan viidiyoo namaa ergitan viidiyoo waraabdan sagalee waraabdan wanti kun ni ifa jechuudha. Kun rakkoo tokko qabu normaala. Haala kanaan jechuudha yeroo isin kaameraa bilbila keessanitti fayyadamtan qofa kan ifu yoo ta'e rakkoo tokko hin qabu. Garuu dhaggeeffattoota kan koo yeroo isin kaameraadhaan wanta wal qabate tokkoyyuu osoo hin hojjetaa hin jirre wanti kun kan ifu ta'e kaameraan bilbila keessanii namaan to'atamee jira jechuudha. Akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti yeroo itti aanutti akkaataa ittiin wanta kana to'achuu ittiin dandeessan qabadhee isiniif dhufa. Garuu har'a kan isinitti agarsiisuu barbaade wanti kun yeroo kaameraa bilbila keessanitti fayyadamtan sagaleedhaan wantoota adda addaa waraabdan jechuudha kan dhufudha. Kanaafiyyuu rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Namoonni baay'een shakkitanii bilbilli kan koo namaan to'atameera moo akkamii maal warroonni jettan jirtanii soo rakkoo hin qabu jechuudha. Yeroo isin kaameraa bilbila keessanitti fayyadamtanii viidiyoodhaan waraabdan yookaan sagaleedhaan waraabdan yoo ta'e wanti kun yoo kan ifu ta'e normaala rakkoo tokko hin qabu isin jechuu barbaada. Garuu osoo isin kaameraadhaan wanta wal qabate yookaan immoo riikardii osoo hin godhin bilbila keessanitti fayyadamtanii osoo waa riikardii osoo gochaa hin jiraatin wanti kun kan ifu yoo ta'e namni eessan to'atee jira. Kanaafiyyuu akkaataa itti ofirraa balleessuu dandeessanii fi akkamitti kaameraa bilbila keessanii to'achuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Wanti kun fiichar baay'ee miidhagaa ta'edha kan amma nuuf dhufe jechuudha. Amma update ta'e kanaan dura bilbila muraasa irratti malee bilbila baay'ee irratti hin argamu jechuudha. Wanti kun garuu amma akka haarawaatti akka ajaa'ibaatti dhufee jira. Wanta baay'ee nama gammachiisudha. Sababni isaas kaameraan bilbila keessanii nama biraatiin yoo kan to'atamu ta'e sirriitti beekuudhaaf kan isin qarqaaru waan ta'eef baay'ee tokko waan nama gammachiisudha. Wanti isa rakkisu hin jiru. Wanti kun yeroon inni ifu walumaa galatti yeroo bilbila keessanitti fayyadamtanii kaameraadhaan wanta adda addaa viidiyoo waraabdan sagalee waraabdan ni ifa. Yeroo viidiyoo adda addaa sagalee adda addaa namaaf ergitan Facebook irratti Telegram irratti wanta adda addaa irratti wanti kun ni ifa. Walumaa galatti kaameraadhaan wanta wal qabate hunda yeroo hojjettan wanti kun ni ifa jechuudha. Soo kanaafiyyuu haala kanaan itti fayyadamuu qabdu. Yeroo itti aanu akkaataa ittiin ofirraa balleessuu dandeessanii fi akkaataa kaameraa bilbila keessaniitiin ofii keessanii hayyama keessaniin to'achuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Hayyama keessaniin ala namni kamiyyuu kaameraa bilbila keessanii banee itti fayyadamuu hin danda'u. Namni illee isin to'achuu hin danda'u kaameraa bilbila keessanii jechuudha. Yeroo itti aanu viidiyoo kana qabadhee isinii dhufa jechuudha. Viidiyoo gabaabduudha.
Har'a immoo kan isinitti agarsiisu wanti kun akka isiniif dhufu gochuudhaaf jechuudha. Akkuma asirratti argartan wanti kun wanti magariisa taate xiqqoon asirratti argamtu mallattoo riikardii fakkaatu jechuudha. Kaameraadha jechuudha. Kaameraan bilbila keessanii yeroo hojjetutti kan iftuudha. Wanti kun akka isiniif dhufu gochuudhaaf bilbila keessan update gochuu qabdan. Nama hundaaf wanti kun gallakkifameera. Sistemni kun bilbila hunda irratti gallakkifameera yeroo ammaa kana. Kanaan dura bilbila muraasa irra ture amma hunda irratti gallakkifamee jira. Wanti kun bilbila keessan irraa kan dhufu jechuudha. Yoo bilbila keessan haaromsitan yookaan update gootan qofaadha. Bilbila keessan haaromsuun maaliif akka isin tajaajilu kanaan dura isin barsiisee jira. Akkaataa bilbila keessan ittiin haaromsatanillee kanaan dura isin barsiisee jira. Linkii isaa description jala isiniif kaa'a. Salphumatti garuu yeroo gabaabduu keessa daqiiqaa tokko yookaan lama fudhannee isinitti agarsiisu akkana qaqqabnanii bilbila keessan ni harkiftanii ergasiis mallattoo settingii keessanii seentu. Itti aansitanii akkana gad dhuftan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan haaromsuudhaaf jechuudha. Software update jettanii gubbaa kanarratti bakka sarchi baarii kanarratti barreessuu ni dandeessan jechuudha. Software update jettanii argaa jirtan jedhee yaada software update kan jedhu dhufee jira. Haala kanaan isa kana kilik gochuudhaan keessa seenuu ni dandeessanii jechuudha salphumatti. Karaa lammaffaa immoo akkana keessa gad dhuftanii software update kan jettu jirti. Bifaan amma isin itti agarsiisaa jiru kanaan warri isin dhufe software update kan jettu kana kilik gootanii warroonni haala kanaan isin dhufin asirra barreessuudhaan argachuu ni dandeessanii. Ergasii immoo software update kan jettu kana kilik gootanii ergasii immoo downloading the install kan jettu kanarratti kilik gootan jechuudha. Warroonni wifi dhaan akka download isiniif godhu barbaadan jechuudha. Isa kana on gootan. Warroonni wifi itti fayyadamtan isa kana on godhaadha. Isa kana on gootanii warroonni wifi dhaan fayyadamtan jechuudha interneta isa kana on gootan. Warroonni data itti fayyadamtan isa kana off gootanii asumarra kilik gootanii ergasii search isiniif godhe jechuudha. Search isiniif godhe update isiniif gochuu ni eegala jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo yeroo gabaabaa keessatti update waan ta'eef download naaf hin goone asirratti garuu download gochuu ni eegala ture. Download erga godhee booda dhaggeeffattoota kan koo install kan jettu jirti. Install kan jettu san kilik gochuudhaan bilbilli keessan ofii isaatii lakka'ee cufee of banee akka haarawaa ta'a jechuudha. Of haaromsa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo guutumaan guututti wanta ergasii immoo yoo itti fayyadamtan yeroo kaameraatti fayyadamtan wanti kun asirratti isinii dhufaa jechuudha. Egaa haala kana wanta kanatti fayyadamuu dandeessanii wanta kana namoonni baay'ee waan na gaafatanii viidiyoo gabaabduu kana hojjedhee akka irraa baratanii fi akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Yeroo itti aanutti kaameraa bilbila keessanii akkaataa ittiin ofii keessanii hayyama keessan qofaan itti fayyadamuu kan dandeessanii fi namni kamiyyuu kaameraa bilbila keessanii akka hin to'anne akkaataa ittiin gochuu dandeessan akkanumallee namni hayyama keessaniin ala kaameraa bilbila keessanii itti fayyadame akka wanta adda addaa hin waraabne akkaataa ittiin gochuu dandeessan qabadhee isiniif dhufa. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee viidiyoo kana like share gochuudhaan hin dagatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.